Yooyyaa harka fuune daawwattoota keenya odeeffannoo lola gidduu Iraanii fi Israa'eliif Ameerikaatti argame qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Chaanala keenya sabiskiraayib godhaa. Dhaamsa keenya. Ajajaa waraana Iraan kan ture Jeneraal Ismaa'eel Qaanii miseensa basaastota Israa'el ta'uun isaa erga irratti baramee booda adabbii du'aan adabamuu Iraan beeksiste. Diinni fagoo hin dhufu jedha Oromoon yoo mammaaku. Miseensummaa bira kutee sadarkaa qondaala guddaatti kan guddate icciitiin keessoo isaa Moosaad ta'uu isaati. Moosaad jechuun basaasa guddicha addunyaa kanaa kan Israa'el hundeessitedha. Miseensa isaanii ta'uun isaanitti maxxanee goota Islaamaa guddicha kan akka Ayatollah Ali Khamenei nyaate jechuudha. Gama biraatiin Iraan jeettiiwwanii fi dirooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el 35 ol dirree baha giddu galeessaa irratti harcaasuun ishii ifoome. Iraan ammas nuti osoo adda hin kutin guyyaa guyyatti misaa'ila 800 oliin rukutuuf humna gahaa qabna jechuun dhaadatte. Ajajaan waraanaa Iraan ol aanaan galaana Hurmuz irra dooniin takka uggura keenya cabsitee ba'uuf ni yaalti taanaan ni barbadeessina jechuun miidiyaatti ba'ee dubbate. Hayyoonni amantaa fi xiinxaltoonni siyaasaa hedduun biyyi Iraan rukutamtee miidhamuun biyyooti Islaamaa addunyaa hundi akka miidhamteetti ilaalla jedhaa jiru. Egaa Iraan biyyoota Islaamaa keessaa biyya waraana sodaachisaa fi humna olaanaa qabdu sababa taateef isii cabsuun uummata Islaamaa cabsuudha kan jedhu yaada isaanii kallattii miidiyaa garaagaraatiin kennataati jiru. Hanga ammaatti dirooniiwwan Ameerikaa fi Israa'el 35 ol kan ta'an misaayilii Iraaniin kan haleelaman kisaaraa guddoo tiriliyeena 1 ol ta'u Ameerikaa fi Israa'el irratti akka dhaqqabe miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Iraan akkuma dhaadatte meeshaa takka addunyaan argitee hin beekne kan raadaariin kamuun qolatee hin dandeenye Ameerikaatti agarsiisuun sodaa guddaa itti uumte. Biyyoota buufanni waraanaa Ameerikaa keessa jiru 10 ol kan haleelte biyyi gootittiin Islaamaa Iraan biyya Suud Arabiyaatti boba'aa guddaa faarattan nuuraa jedhamu barbadeessuun ishii himame. Ittuma aansuudhaan ejensii Ameerikaa magaalaa Riyaad Suud Arabiyaa jirus haleeluun biyyootti dabalan. Iraan akkuma dhaadatte nuti goota taanee duuna malee luyna taanee hin jiraannu jechuun ifoomsite. Yawmun biyawm yawmun lana wa yawmun alaynaa jechuun kan dhaadatte ajajaa waraanaa Iraan guddichi guyyaan tokko kenna guyyaan tokko kan warraati injifannoo wal jijjiiraa deemullee kan injifannoon xumuru nuhi. Amantaan nuti qabnu namaaf gabroomuu osoo hin taane kan inni ittiin waamu rabbii tokko qofaaf gabroomuu fi sagaduutti nu waama waan ta'eef nuti gonkuma nus ta'ee hawaasni keenya Ameerikaa fi Israa'eliif kan hin gugguufne ta'uu ifatti ifoomse. Ameerikaa fi Israa'el bulchiinsa Ayatollah Ali Khamenei irratti hawaasa Iraan fincilsiisuuf yaalanillee waraanni warraaqsaa Islaamaa Iraanii fi hooggantoonni Iraan hawaasa isaaniif qajeelfama sirrii kennuun akka hawaasni isaanii bulchiinsa isaanii cinaa dhaabbatu taasifame. Ameerikaa fi Israa'el karaa yaalan hundaan kisaaraa guddaa fi hongoon akka irra gahe baruu dhabanillee keessa isaanitti sodaan guddaan uumame. Eeyyan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo haaraa qabnu akkuma arganneen isiniin geenya chaanala keenya sabiskiraayib godhuun oduu guyyaa guyyaa hordofaa isiniin jenna ulfaadhaa galatooma.